Welcome to grade 9 Biology Unit 2 Part 1. Baga nagaan kara barnoota biology kutaa sagalaffaa Unitii lammaffaa paartii takkaffaa nagaan dhuftan. Osoo barnoota keenyatti waliin hin seenne duratti subscribe namoonni hagammaa osoo hin godhin jirtan subscribe godhachaa subscribe yeroo godhatan immoo subscribe ol godhatan jechuudha. Namoonni subscribe jechuun namoonni subscribe yerooti subscribe gubbaa tuutee subscribe sun sididee sign in siin jedhu Gmail hin qabdu jechuudha gammatti. Sanaafuu Gmail banachuu si barbaachisa jechuudha. Smartphone fi computer garaagaraa fayyadamuudhaaf email baay'ee sin barbaachisa waan ta'eef email namoonni hin baratin namoonni Play Store silkii tasiin irraa fayyadamaa hin jirre jechuudha. Email hin qabdan jechuudha. Email banadhaati Play Store irraa application garaagaraa buufadhaachuu barbaanna. Maaliif namoonni yeroo silkii haaraa bitanfaa namoonni garaagaraa hubannoo fakannuu fi baate useetuma bakka waa'ee email dhiisituma application garaagaraa namarraa doorfateetuma fayyadama jechuudha. Application akka jirutti qilleensa irra jira jechuudha kaati namarraa doorfatu suni. Kanaafuu Play Store fayyadamuudhaaf immoo email isin barbaachisa jechuudha. Gmail isin barbaachisa. Kanaafuu Gmail yeroo banattan waa hunda control godhuu dandeessan jechuudha. YouTube hordofuu dandeessanii barnoota garaagaraa barachuu dandeessan jechuudha. Haaluma saniin ammas yeroo Gmail akkasitti qabaattan subscribe gochuulleen salphaadha jechuudha. Haala kanaan subscribe, like, share gochuu kan dagan jecha karaa barnoota keenyaa itti fufna jechuudha. Haga dhumatti akka nu wajji turtan isin affeerra jechuudha. Egaa Unity lammaffaa tana waa'ee characteristics and classification of organisms kan kana jechuudha. Amalootaa fi ramaddii organismootaati kan laallu jechuudha. Let us come with 2.1 characteristics of living things. Akkaataa karakteroota yookaan immoo taateewwan lubbu qabeeyyiin gaggeessan kan wajji laallu ta'uu isaati jechuudha. Tokkoffaa irratti jechuudha. Living things have varieties of shape and forms. Lubbu qabeeyyiin bocaa fi bifa garaagaraa qaban jechuudha. Lubbu qabeeyyiin addunyaa gubbaa irratti jechuudha. They have variety of shape and forms. Boca gosa garaagaraatii fi bifa garaagaraa qaban jechuudha. Lubbu qabeeyyiin addunyaa gubbaa akkuma beekamu xiqqarraa haga guddaatti jechuudha. Microbes irraa haga higher organisms jechuudha. Akka lubbu qabeeyyiin addunyaa tanarraa lubbu qabeeyyii ijaan mul'anne ta'an gargaarsa maayikirooskoopiitiin arginu microbes ta'innu jechuudha. San irraa kaatee haga gurguddaa nama dabalatee jechuudha. Organismoota gurguddaa lafarra jiraatuu fi in the terrestrial habitat akkasumas bineensota garaagaraa kan bishaan keessa jiraatu in the case of aquatic habitat jechuudha. Biddoollee bishaanaa fi biddoollee lafaa irra kan jiraatu lubbu qabeeyyii hunda kan hammatu ta'uu isaati jechuudha. Thus biologists study life in many different ways. Biologistoonni akkuma beekamu biologistoonni saayintistoota damee bioloojiiti jennee jirra. Saayintistoota damee bioloojiiti. Kanaafuu lubbu qabeeyyii garaagaraa tana addunyaa tan gubbaa jiran tana karaa garaagaraatiin qo'atan jechuudha saayintistoonni. Biologists often live with wildlife, collect fossils and listen to whales. Biologistoonni yeroo baay'ee kan wajjin isaan jiraatan lubbu qabeeyyii jechuudha. Keessattuu lubbu qabeeyyii wildlife jechuun lubbu qabeeyyii bosona keessa jirtu jechuudha. Lubbu qabeeyyii mana wajji galtu osoo hin taane lubbu qabeeyyii bosona keessa jirtu kan ilaallatu ta'uu isaati jechuudha. Akkasumas fossils listen to whales. Kana jechuun tokko gartee fossils yookaan immoo wantoota du'anii lafa keessatti argaman jechuudha. Tokko lubbu qabeeyyii kan du'anii caasaa isaanii baasanii qoratu isaanii jechuudha. Lubbu saayintistoonni kuni. For example fakkeenyaaf
they count how many times a hummingbirds wing beat per second. Fakkeenyaaf maal argatanii? Fakkeenyaaf shimbirroon tun gosa shimbirrootatti hummingbirds jennaan wingiin isee yookaan immoo baalleen isiidha parsantii sakanii takka keessatti hagam takka akka rukuttu kan qoratan jechuu isaaniiti jechuudha. Okay. What makes something alive? Waan takka kan lubbuu tooru lubbuu jiraatti lubbuu akka lubbuun jiraatti argamtu taasisu maali jee? So okay. Anyone could deduce that a galloping horse is alive and a car is not. So kan namni hundinuu akkuma tilmaamee beekuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf fardi jechuudha. Fardi gama baala gaarii godhannee itti fayyadamnu kun jechuudha. Bakka wanti meeshaa garaagaraa fuudhaaf yookaan immoo yaabbii garaagaraatiif itti fayyadamnu kun lubbuu qabaayen namni hundinuu tilmaamaa jechuudha. And also a car is not. Akkasumas fardinis gosa geejjibaati nama baata jechuudha. Namaa fi wantoota garaagaraa waan silaa makiinaan baattu baata lubbuu qabaa jennee beekna jechuudha. Akkasumas kaar makiinaan garuu lubbuun qabdu jennee beekna jechuudha. Tokko tokko namaa kan tilmaamee kan didius godhuu danda'u ta'uu isaati jechuudha. But why maaliif fardaan lubbuu qaba jennee garuu immoo kaarii yookaan immoo makiinaadhaan lubbuu hin qabu yeroo jennu maalirraa kaanitti maaliif jechuudha. We cannot say if it moves, if it is alive. Nuti kan lubbuu qabeeyyii takkaaf lubbuu qabdi jennu waan isiin deddeemtuuf yookaan immoo waan isiin akka nama waan lubbuu qabutti deddeemtuuf jechaaf himte jechuudha. Because a car can move. Yoo akkas taate makiinaan bakka socho'uu dandeessa jechuudha. Wantoota garaagaraa nama baadhattee yookaan immoo meeshaa garaagaraa baadhattee jechuudha bakka deddeemti. So waan isin deddeemtuuf lubbuu qabdi jennu jechuudha. Lubbuu qabdi jennu jechuudha. Deddeemtee jechaaf wanti takka wanni lubbuu qabeeyyiif lubbuu dhabeeyyiin itti adda baasan karaakterii biraati malee bakka sochootee jechaaf lubbuu qabdi jennu jechuudha. Fakkeenyaaf fardaa fi makiinaa fudhannee fardi akkuma beekamu lubbuu qaba. Makiinaan immoo bakka deemti farda caalaa inumaa nu fayyaddi jechuudha. Fakkeenyaaf saffisaan fiigichaan garuu lubbuun qabdu jechuudha. So they certainly are not alive. Tanaafu lubbuun qabdu yookaan immoo not alive jennaan jechuudha. Not alive jechuun lubbuun qabdu jechuudha. Although we cannot define life with a single sentence. So lubbuu tana jecha tokko yookaan immoo hima tokko ibsinee fixuu hin dandeenye jechuudha. We can come up with a series of characteristics shared by living organisms. So tanaafu maal adda beeyna karaktersi yookaan amaloota garaagaraa taateewwan garaagaraa gocha garaagaraa tan lubbuu qabeeyyiin waliin qooddattu tokko lubbuu qabeeyyiidhaa gaggeessitu kan irra dhaabbanneeti lubbuu dhabeeyyii fi lubbuu qabeeyyii adda baafne jechuudha. So okay. What are the characteristics of living things? So amaloonni lubbuu qabeeyyiidhaa maal fadha maalii jechuu isaati gaafin tuni. Okay, some of the properties that are shared by all living things are listed below. Amaloonni propertiileen jechuudha. Amaloowwan yookaan taateewwan gochawwan isaan raawwatan jechuudha. Kan lubbuu qabeeyyii hundaan qooddatan kan lubbuu qabeeyyiin hundi qooddattu armaan gaditti nuutarraa jira jechuudha. Tokko irraa dubbanna jechuudha. Okay, number 1. All living things are made up of one or more cells. Tokko lubbuu qabeeyyii jechuudha. Lubbuu qabeeyyiin kamiyyuu seelii takka yookaan immoo seelii takka olirraa ijaaramtee jechuudha. Qaamonni seelii lubbuu qabeeyyiidhaa jechuudha. Qaamonni lubbuu qabeeyyiidhaa kamiyyuu jechuudha. Yookaan seelii takkarraa made from one cell or yookaan immoo seelii baay'eerraa or made from more cell kana jechuudha.
tokko tokkoon lubbu qabeeyyiin addunyaa tana gubbaa jirtu karakterii kana kan qooddattu ta'uu isii jechuudha. Yoo baay'ee xiqqaa ta'e ijaan mul'anne seelii takka irraa ijaarame, yoo immoo caasaan qaamisaa wal xixaa ta'e guddaa ta'e ijaan mul'ate seelii baay'ee irraa ijaarame jechuudha. So those made up of one cell such as bacteria kanneen akka kanneen caasaan qaama isaanii seelii takka irraa ijaarame kanneen akka bakteeriyaa kun maal jennaan they are unicellular. Maal jennee yaamna? Unicellular jennee yaamna jechuudha. Seel qeenxee jechuudha. Unicellular jechuun seel qeenxee jechuudha. Jarmiilee garaagaraa yookaan immoo maayikirooorgaanizimoota garaagaraa kanneen akka bakteeriyaa kana kan seelii takka irraa qaama isaanii ijaaramu kana maal jennee yaamna? Unicellular jennee yaamna jechuudha. And those made up of more than one cell garee bineensotaa kanneen seeliin caasaan qaama isaanii seelii takka ol irraa yookaan immoo seelii baay'ee irraa ijaarame kanneen akka biqilootaa kana jechuudha. We are termed as multicellular. Maal jennee yaamna? Multicellular yookaan immoo orgaanizimoota seelii baay'ee jennee yaamna jechuudha. Okay, when we come with the other option, all living things require energy. Lubbu qabeeyyiin kamiyyuu anniisaa barbaaddi jiraachuudhaaf anniisaa barbaaddi. They require energy to perform different cell activity, okay? Tokko tokko lubbu qabeeyyiidha yoo fedhe seelii takka irraa ijaaramu garee gama seelular seeliitiin jechuudha. Yoo fedhe immoo seelii baay'ee irraa ijaaramu gama multicellular seeliitiin jechuudha. Anniisaa barbaadachuu jiraachuudhaaf. Fakkeenyaaf namni garee multicellularity haa jennu yookaan immoo bakteeriyaan immoo garee unicellularity haa jennu. Akkuma namni nyaata barbaadutti wantoota jireenyaaf barbaadutti bakteeriyaan illee jiraachuu barbaada jechuudha. Jiraachuudhaan maal barbaada? Anniisaa barbaada. Require energy. Anniisaa barbaada jechuudha. Seelonni tokko tokkoon seelii lubbu qabeeyyiidha. Anniisaa barbaada jiraachuudhaaf. Fardiin seelitti maali? Anniisaa jechuudha. Anniisaa if argate booda dalagaa garaagaraa raawwata. Anniisaa if argate booda hojii garaagaraa raawwachuu danda'a jechuudha. Anniisaan bu'uura seelotaaf argamuu guutamuu qabu keessaa isa baay'ee olaanaa ta'uu isaati jechuudha. Okay, all organisms use a source of energy for their metabolic activity. Tokko tokkoon orgaanizimoota enerjii barbaaduudhaaf maal gaggeessanii? Metabolic activity gaggeessan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Wal nyaatiinsa keemikaalaa kan bu'uura jireenyaa jechuudha. Wal nyaatiinsa keemikaalaa kan seelota keenya keessa gaggeeffamu metabolizimii garaagaraa jechuudha. Anniisaa uumuunis metabolizimii tokko pirootiina caccabsanii aminoosiidii argatanii aminoosiidii san immoo kaataboolaayizii godhuunis fakkeenya yookaan immoo karaalee metabolizimii jechuudha. There are so many metabolic activity found undergo in our body, okay? Tokko tokko metabolizimiidha seelii keenya keessatti raawwatu jechuudha. Maayikiroosekandii takkaafatti raawwatuun ta'u metabolizimii seelii keenya keessaa. Yoo maayikiroosekandii takkaafatti dhaabbate yookaan immoo gufate namni sun du'uu danda'a jechuudha. Yookaan lubbuun qabeeyyiin sun du'uu dandeessi. Maaliif? Halkanii guyyaa yeroo nuti rafnu yeroo nuti hojjennu hunda seelonni metabolizimii gaggeessu jechuudha. So kun wal nyaatiinsa keemikaalaa kan bu'uura jireenyaati jechuudha. Tokko tokko gaggeeffama jechuudha. For example, fakkeenyaaf every muscle in our body is empowered. Look, asirratti gaafa fakkeenya kan fudhanne maashaaleen qaama keenyaa jechuudha. Every muscle in your body is empowered by energy. Tokko tokko maashaa qaama keenya keessa jiru anniisaadhaan humna argata jechuudha. Humna argata. Anniisaa maaliif anniisaa barbaachisaa jechuudha. Masilii yookaan immoo maashaa qaama keenya keessa hojiilee garaagaraa tan nuti nu barbaachitu hunda maashaa keenya nu kenna waan ta'eef jechuudha. So fakkeenyaaf gaa anniisaan sun maalirraa argama? Anniisaan sun diit nyaata nyaannurraa nu argama jechuudha. So some organisms use energy from sunlight to make their food through the process of photosynthesis. Organismiin tokko tokko jechuudha yookaan immoo lubbu qabeeyyiin tokko tokko anniisaa argachuuf yookaan immoo humna seelii qaama isaanii ittiin ijaaratan argachuudhaaf maal fayyadamanii
humna aduu yookaan immoo ifa aduu qofa fayyadaman jechuudha. Orgaanizimiin akkasii gaafa fakkeenya pilaantiidha. Giriin pilaantiin fakkeenya guddaa kanaati jechuudha. Garee orgaanizimoota amma dubbataa jirru kanaati jechuudha. Orgaanizimoota if danda'u jechuudha. Autotrophic orgaanizimiidha amma. Fakkeenya pilaantiidha. Fakkeenyaaf adeemsa fotosentensiitiin jechuudha. Karaa adeemsa fotosentensiitiin yeroo biqiloonni kaarboon daayooksaayidii naannoorraa kaarboon daayooksaayidii namoonni yookaan immoo bineensonni garaagaraa gadhiisuu fi warshaalee garaagaraa yookaan immoo gubata garaagaraa irraa gubata orgaanik maatarii garaagaraa irraa dhangala'u kan naannootti gartee riliis ta'u yookaan immoo dhangala'u kana naannootti fayyadamee karaa istoomaataatiin karaa baalaatiin fudhata jechuudha biqiloonni akkasumas hiddi isaaniitiin bishaan fudhatan jechuudha. So raw materiaalsiin fotosentensiidha gaggeeffe fotosentensiidha barbaachiftu gaa asuma walii himna gaa raw materiaalsii adeemsa fotosentensiif gaggeessamtu tokkoffaa bishaantu barbaachisa lammaffaa kaarboon daayooksaayidii akkasumas kilorofiilii fi ifa aduuti jechuudha. This is the raw material for photosynthesis. Meeshaalee dheedhii fotosentensiin gaggeeffamuudhaaf biqiloota fayyadu jechuudha. So biqiloonni gaa karaa kanaan gulukoosii tolchu jechuudha. C6H12O6 kana tolchan jechuudha. Gulukoosii tolfatanii gulukoosiin immoo qaama isaanii jiraachisanii guddisanii san booda wal horan jechuudha. So akkasumas gaa wal horanii san booda immoo orgaanizimiin biraa akka inni jiraatu taasisan jechuudha. So aduu fi giriin pilaantiin madaala uumamaa yookaan immoo sirna ikosiistemii ta'e tana kan wal qixxeessee akka lubbu qabeeyyiin kamiyyuu wal faana jiraatu kan taasisu jechuudha. Such organisms for example are plants. Orgaanizimiin akkasii orgaanizimiin ammaa tana dandeettiin isaa karaa fotosentensiitiin gaggeeffamu kuni fakkeenya maal jenne pilaantiidha jechuudha biqiloota. So these are known as producers. Pilaantiin yookaan immoo biqiloonni kun maal jedhama producers yookaan immoo autotrophs jedhamu jechuudha. Producers oomishtoota jechuudha. Oomishtoota lubbu qabeeyyii kaaniif bu'uura uumtu jechuudha. Akka lubbu qabeeyyiin biraa jiraatu taasiftu. Akkasumas autotrophs jechuun immoo if dandanii jiraatan akka keenyatti yookaan akka orgaanizimii biratti heterotroofiidha miti. Akkaataa nyaata itti argatan irratti hundoonni bakka lamatti qoonnaa ta'e lubbu qabeeyyii tana. Wanni isin hubachuu qabdan. Autotrophii fi heterotroofiidha. Autotrophiin gaa akkuma beekamu akkuma waliin irra dubbanne giriin pilaantiidha yookaan immoo biqiloota magariisaadha. Ifiin if dandanii ifa aduu fayyadamanii kaarboon daayooksaayidii naannoorraa argatan fayyadamanii akkasumas bishaan hidda isaaniitiin guuran fayyadamuudhaan footosentesii tolchuudhaan footosentesiin immoo gulukoos tolchuudhaan gulukoosaniin immoo if jiraachisanii lubbu qabeeyyiin biraatillee akkasii akka jiraatu kataasisanii jechuudha. Inni itti aanu heterotroofii gaa heterotroofii jechuun maqaa garee orgaanizimootaa kan hirkattoota jechuudha. Nyaata mataa isaanii oomishuu kan dandeenye kan biqiloota irrattis ta'ee bineensi biraatti irratti hirkatan jechuudha. Heterotroofic organism jennaan jechuudha. So other animals, other organisms cannot make their own food. So organismiin gaa inni bittaan biraa kun jechuudha. Organismiin akkanaa suni organismiin nyaata mataa ifii uumachuu hin dandeenye jechuudha. Orgaanizimoonni nyaata mataa ifii uumachuu hin dandeenye kan consumers ta'an jechuudha. Kan hirkattoota ta'an hirkattoota yookaan biqiloota irratti hirkatuu danda'anii yookaan immoo maal irratti hirkatuu danda'an lubbu qabeeyyii biraa yookaan immoo bineensi biraati irratti hirkatuu danda'u yookaan immoo nyaatanii jiraachuu isaaniiti jechuudha. Akkasumas gaa such organisms are known as consumers or heterotrophs. Orgaanizimoota akkasii yookaan maal jennaani hirkattoota yookaan immoo heterotroof jennee yaamnaa jechuudha. Okay, let us come with the other option for all living things. Option biraa yookaan immoo gartee seera biraa kan taateewwan biraa kan lubbu qabeeyyiin wajji qooddattu kan lubbu dhabeeyyii irraa ittiin adda baatu jechuudha. All living organisms respond to stimuli. Look, all living organisms respond to stimuli. Tokko lubbu qabeeyyiidha. Stimuli jechuun gaa jijjiirama keessa qaama keenyaa yookaan immoo ala qaama keenyaa yookaan external stimuli is the ability of the organism to respond to whether external
or external, whether external or internal stimuli. Internal stimuli. That means the response gartee deebisaa taateewwan jijjiiramaa qaama keessaa fi qaama alaa jechuudha. Naannoo yookaan bakka keessa jiraatan environment keessa jiraatan keessatti jijjiirama taateewwan jijjiiramaa argame jechuudha. Saniif deebisaa kan nu danda'u jechuudha. Orgaanizimoota jechuudha. Orgaanizimoonni kaa dandeettii akkasii qabu jechuudha. Irritability yookaan immoo miireffannaadha jechuudha. Kan amma qabxiin tuni qabxiin amma dubbachaa jirtu tuni istimulaayin tun jijjiirama qaama keessaa yookaan jijjiirama qaamaan alatti argame. Jijjiirama taateewwan jijjiiramaa jechuudha. Rakkoo hamaa ta'uu dandeessu yookaan immoo waan gaarii ta'uu dandeessi. Saniif deebisaa kan nu danda'u jechuudha. Saniif deebisaa kan nu danda'uun amaloota orgaanizimoonni hundi share godhan keessaa isa tokko jechuudha. So organisms can detect or sense stimuli change in the internal or external environment. Look, jijjiiramoota qaama isaanii keessatti mudatuu fi jijjiiramoota naannoo isaan keessa jiran keessatti mudatuuf yeroo isaan qaamota miiraa isaaniitiin seensi godhanii yookaan irriteet godhanii miireeffatanii waan saniif deebisaa kan nuuf yeroo yaalan jechuudha. Yeroo yaalan yookaan wanni sun hamaa taate wanni sun yoo hamtu taate jechuudha. Jalaa bahuu danda'e jalaa bahitee fakkeenyaaf ibiddi tokko mana barumsaa keessatti jechuudha. Akka tasaa bosona mana barumsaa keessatti kaka'u taate barattoonni hundi jechuudha. Barattoonni hundi dhaamsuudhaaf tattaafatu jechuudha. Akka namatti akka sadarkaa namatti dhaamsuudhaaf yookaan immoo balaa sanii olii akka hin gaggeessine barattoonni hundi haga danda'an kun bishaan fuudhee kun bijiidhan ibidda sana dhaamsuudhaaf yaalaa jechuudha. Mana barumsaa keessatti yoo balaan akkasitti balaan ibiddaa uumamte. Uumamuun balaa ibiddaa naannoo mana barumsaa keessatti yookaan immoo koompaawundii mana barumsaa keessatti gaggeeffamuun external stimuli jennaan. Taateewwan jijjiiramaa tan naannoo orgaanizimiin jiraatu keessatti gaggeeffamte jechuudha. So external stimuli gartee mana barumsaa keessatti gaggeeffamte kana barattootaa fi hawaasni naannoo sanii dhaamsuudhaaf ni yaala jechuudha. Tun deebisaa takkaffaa. Namni akka sadarkaa namatti jechuudha. Bineensirraa waan itti daba'u waan san furuuf itti fiigaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaa bosona san keessa yookaan immoo san keessa korophoon garaagaraa haa jiraattu haa ni jirti haa jennu. Ibidda san jalaa ni fiidu moo fiidu ni fiigdi. Ibidda jalaa fiiguun sunis deebisaadha. Rispoonsii lubbu qabeeyyiin taateewwan jijjiirama naannoo sanii keessatti gubatuu bosonaa sanii wal qabatee korophoo fi wantoonni garaagaraa bineensi bosona san keessa jiru haga dandeet akka jechuudha jalaa dheessuu yaalaa jechuudha. Jalaa dheessuu yaalan sunis miireffannaa yookaan immoo istimulaayiidhaaf deebisaa kan ta'u jechuudha jechuudha. So kun external stimulaayiidha jechuudha. So karaa biraatiin gaa jijjiiramoonni gartee naannoo keessatti uumamu jechuudha. Kan naannoo keessatti uumamu fakkeenya ibiddi mana barumsaa keessatti ka'ee akka balaa tasaa ibiddi mana barumsaa keessatti yoo ka'e haala kanaan namoonni dhaamsuun sun deebisaa karaa namaatiin dhufe inni ta'an immoo korophoo fi wantoonni garaagaraa raacha ta'uu danda'a yookaan immoo harangudaa ta'uu danda'a jalaa dheessanii yookaan jalaa fiiguun sun immoo ibidda san jalaa fiiguun deebisaadha jechuudha. So fakkeenyaaf dhakaan bosona san keessa jiru dhakaa bosona san keessa jiru muka san keessa jiru ibidda san jalaa ni fiigaa hin fiigu. Tanaa jechuudha. Garaagarummaan lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyiidhaa asumatti adda ba'a jechuudha. Dhakaan sunis ibiddi silaa osoo lubbuu qabaate jalumaa fiiga. Warri lubbuu waan hin qabneef ibidda sanii wajji gubataa jechuudha dhakaan sun. Soetum taa'ee gubataa jechuudha. Wantoonni garaagaraa kan dhakaa jala jiruu fi kan dhakaa gubbaa jiruu fi kan bosona keessa jiru hundisaa haga dandeemetti yoo ibiddi marsee jechuudha. Gamaa gamanaa ibiddi marsee yoo gubee ajjeesuu baate haga dandeemetti akka lubbuu isaanii baraaruu isaaniiti jechuudha. So kana jechuudha. Change response to stimuli jechuun kana. Jijjiirama yookaan balaa sanii jalaa baraaruudhaaf yeroo tattaafatu jechuudha lubbu qabeeyyiin. Fiiguudhaan malu fiigee kun bararee waan qoruu shimbirroodhaa taate jalaa bararte jechuudha. Kun bararee namni immoo akka sadarkaa namatti waan san dhaamsuudhaaf mokkoree yoo immoo namnummaan yoo dhaamsuu dadhabu taate dhaamsuu dadhabee humnaa ol taate jalaa baqata jechuudha. Akkuma isaan gubne godha jechuudha. Egaa kun tokko taateewwan gartee lubbu qabeeyyiin taasisan tan lubbu dhabeeyyiin taasisuu hin dandeenye jechuudha. Taateewwan waan dandeettii rabbiin lubbu qabeeyyiidhaa kanneen lubbu dhabeeyyii dhoowwate jechuudha. Okay, caasaan inni qabxiin inni itti aanu all living things can grow. Lubbu qabeeyyiin kamiyyuu ni guddatu jechuudha.
all living things can grow. Lubbu qabeeyyiin kamiyyuu ni guddatu jechuudha. Lubbu qabeeyyiin kun guddatuun kun lubbu qabeeyyii irraa waan dandeettii guddatuudha lubbu qabeeyyii kun akka lubbu dhabeeyyii irraa adda baanu taasisa jechuudha. Lubbu qabeeyyiin kamiyyuu whether microbes or microorganisms, whether higher organism, they can grow. Ni guddatu. Akkasumas ni dulloomu ni du'u jechuudha lubbu qabeeyyiin. Kun amaloota lubbu qabeeyyii hunda laallatu jechuudha. Lubbu qabeeyyii hunda kan laallatu jechuudha. So growth is permanent increase in size. Guddina jechuun hammaan dabaluu akkasumas size yookaan hammaan dabaluu yookaan immoo hangaan dabaluu jechuudha. Seentimeetiraan ta'uu danda'a yookaan immoo seelii yookaan immoo kiloogiraamaan ta'uu danda'a jechuudha. Dabaluu jechuudha. Microorganismoonni jechuudha lubbu qabeeyyiin jirtu hundi isiidha jechuudha. Even bacteria and single cell creature. Yoo bakteeriyaa fi garee microorganismoota seelii takka irraa ijaaramte illee ni guddatu jechuudha. Ni guddatu akkasumas ni horu ni guddatu ni dulloomu ni du'u jechuudha lubbu qabeeyyiin. So multicellular organism seelii baay'ee jechuudha. Organism seelii baay'eedha. Gartee lakkoofsi seelii isaanii kan dabalu ta'uu isaati jechuudha. Akkasumas qaamni isaaniitis baay'ee wal xaxaatee kan guddatu jechuudha. Wal xaxaatee guddatee san booda sheeppii yookaan boca garaagaraa kan qabaachuu danda'u jechuudha. Bocaa fi hanga garaagaraa kan qabaachuu danda'u ta'uu isaati jechuudha. Okay, qabxii inni itti aanu kan inni ilaalla. Qabxii inni itti aantu gaa tana all living things can reproduce. Lubbu qabeeyyiin kamiyyuu wal horuu jechuudha. Tokko lubbu qabeeyyii addunyaa kana gubbaa jirtu dandeettii wal horuu danda'uu qabdi jechuudha. Microorganismii irraa kaasii haga microorganismoota irraa kaasii haga garee organismoota higher organism jennu yookaan immoo organismoota olaanoo jennutti jechuudha. Wal horuu jechuudha reproduction wal horuu jechuudha. So reproduction is a process that makes more of the same kinds of organism. Akkuma beekamu gaa wal hormaata jechuun akkaataa adeemsa organismiin kamiyyuu fakkaattii fi yookaan immoo generation yookaan dhaloota fi itti fufsiisan keessaa isa olaanaadha jechuudha. Wal hormaanni osoo wal hormaanni jiraatu baate anaa fi ati jechuudha hin argamnu ture jechuudha. So akkasumas anaa fi atiin kun immoo horree jechuudha. Generation haaraa nu boodan hafuu danda'u yeroo lafa keenyu sun wal hormaata jedhama jechuudha. Akkasumas dhalootatti yeroo dabaru jechuudha. Wal hormaanni kuni sana jechuudha. Okay, single cell organisms may simply keep dividing into two. Look, organism seelii takka kanneen akka bakteeriyaa kun wal hormaanni isaanii karaa maaliitiin gaggeeffama? Karaa asexuality fi sexuality illee gaggeeffama jechuudha. Fakkeenyaaf karaa binary fissionidhaan bakteeriyaan bakka lamatti yeroo adda hiramu jechuudha. Akkuma beekamu bakteeriyaan jechuudha. Organismii addunyaa kana gubbaa jiran keessaa baay'inaan tokkoffaan bakteeriyaadha. Maaliif daqiiqa 20 keessa wal hora bakteeriyaan. Waan san ta'eef bakteeriyaan uumame tokko daqiiqa 20 booda bakteeriyaa lama ta'a. Akkasumas bakteeriyaan sunis daqiiqa 20 booda daqiiqa 4, 5, 8, 16 akkasumas deemaa jechuudha. Karaa binary fissioniitiin adda ba'uu isaaniiti jechuudha. Organismoonni kan akka bakteeriyaa kun. However, akkasumas multicellular plants and animals. Organismii seelii baay'eedha kan akka biqilootaa fi bineensotaa kun they may reproduce sexually or asexually. Biqiloonni yookaan immoo bineensonni kun karaan wal hormaata organismoota fakkeenyaaf sexually and asexually. Fakkeenyaaf biqiloonni karaa sexuality fi asexuality wal horuu biqiloonni jechuudha. Karaa sexuality'n floweriidhaan yookaan immoo daraaraadhaan wal horuu. Karaa asexuality'n immoo vegetative propagationidhaan wal horuu jechuudha. Jirmaan yookaan immoo gartee hidda isaatiin wal horuu jechuudha. Vegetative propagationidhaan wal horuu jechuudha. Karaa sexuality'n biqiloonni. Bineensonni karaa sexuality wal horuu. Karaa walqunnamtii saalaatiin sexualidhaan wal horuu jechuudha. So qabxii inni itti aanu immoo all living things can excrete. Lubbu qabeeyyiin kamiyyuu xuraawaa hobbaafatu jechuudha. Xuraawwan garaagaraa
kamiyyuu ni hobbaafatu jechuudha. So excretion is the removal of metabolic waste produced in the cells as a result of chemical reaction or metabolism. Excretion jechuun adeemsa metabolic waste yookaan immoo xuraawaa wal nyaatisa keemikaalaa seelota keessatti gaggeeffame gartee karaa metabolismiitiin jechuudha. Chemical reaction akkuma walumaa galatti metabolism jennee yaamna jechuudha. Tokko xuraawaa seelota keessatti yeroo metabolismiidhaan gaggeeffamu karaa ittiin ofirraa baafnu jechuudha. Adeemsa maal jennaan excretion jennaan jechuudha. Xuraawaa baafachuu. For example, fakkeenyaaf respiration and other chemical reaction in the cells produce waste products such as carbon dioxide. Look. Fakkeenyaaf karaa respirationiitiin jechuudha. Cellular respiration jechuudha. Karaa gubatinsa nyaataatiin jechuudha. Fakkeenya wal nyaatisa keemikaalaa kan gubatinsa nyaataa kana jechuun maal seete yeroo gulukoosiin oksijiinii wajjin wal dhahee ATP'n oomishamu jechuudha. Yeroo sanii bishaanii fi kaarboon daayoksaayidiitu oomishamu jechuudha. Kaarboon daayoksaayidiin kun summiidha. Seela keessa turuu hin danda'u. Qaama keenya keessa turuu hin qabu jechuudha. Summii ta'a jechuudha qaama keenya keessatti. Kanaafuu karaa alaa bahuu danda'u qaba jechuudha. So karaa breathing system yookaan immoo sirna hargansuutiin kaarboon daayoksaayidiin karaa sombaatiin nurraa karaa alaa bahaa jechuudha. Adeemsi kun maal jennaan excretionidha jechuudha. So living organism expel such substances from their body in various ways. Karaa garaagaraatiin xuraawaa kana ofirraa baasanii karaa booliitiin, karaa fincaaniitiin, karaa kaleetiin jechuudha. Gartee kanaa jechuudha dhangalaadhaan haa ta'u jajjabaan haa ta'u karaa hafuuraatiin haa ta'u xuraawaa akka bahu amaloonni karaa xuraawaa ittiin baafannu kun amaloota lubbu qabeeyyiin kamiyyuu gaggeessan kan lubbu dhabeeyyii irraa ittiin adda fo'amnu jechuudha. Okay. All living things display order complexity. Lubbu qabeeyyiin kamiyyuu complexity kan mul'isan ta'uu isaati jechuudha. Walxaxaa jechuudha. Qaama walxaxuu jechuudha. Walxaxuu qaamaati jechuudha. Complexity kuni. All living things are both complex and highly ordered. Baay'ee walxaxaa fi haalan arrangement yookaan immoo order kan ta'e argamuu caasaa qaamaati. So the level of organization in biological system begin with atoms and molecule. Look asirratti jechuudha. Maal bakka bu'ee level of organization yookaan immoo akkaataa caaseeffama lubbu qabeeyyiiti. Level of organization jechuudha. Biological system yookaan sirna bioloojii keessatti jechuudha. Kan inni irraa jalqabu atomii fi moleculeidha jedhe. And increase in complexity. San booda walxaxaa karaa walxaxaa complexity tichi deemaa jechuudha. Caasaa qaamaa kan walxaxaa jechuudha. Wantoota garaagaraa irraa ijaaramee wal makee walxaxuutti kan deemu ta'uu isaati jechuudha. Okay, your body is composed of many different kinds of cell. Fakkeenyaaf qaamni kan kee seelota qaamaa gosa garaagaraa irraa ijaaramuu isaati. Each containing many complex molecular structure. Tokkoon seelota keeti molecular structure yookaan caasaa molekulaaraa kan complexity yookaan immoo kan walxaxaa ta'e kan qabu ta'uu isaa kan qabu irraa ijaaramuu isaati jechuudha qaamni keenya. Many non-living things may also be complex, but they do not exhibit this degree of ordered complexity. So irra caalaan lubbu dhabeeyyiitis kan caasaan qaama isaanii complex ta'ee ni jira garuu haga lubbu dhabeeyyiidhaa kana caasaan qaama isaa ordered complexity hin taa'u jechuudha. Yoomiyyuu yoo lubbu dhabeeyyii fi lubbu qabeeyyii wal dorgomsiifnee jechuudha. Akkaataa complexity qaama isaanii irratti hundoonee jechuudha. Akkaataa walxaxaa ijaaramiinsa caasaa walxaxaadha qaama isaaniis kan yoo ilaalle kan lubbu dhabeeyyii kanaatu raajiidha jechuudha.
It's amazing complexity in order. Baay'ee wal xaxaadha jechuun caasaan qaamota lubbu qabeeyyiidha jechuudha. Caasaa qaamota lubbu qabeeyyiitiin yeroo wal dorgomsiifnu jechuudha. Okay, most living things maintain homeostasis. Irra caalaan lubbu qabeeyyiidha karaa homeostasisiitiin temperature qaama isaanii control godhuu danda'u jechuudha. So most organisms maintain relatively constant internal body condition that are different from their environment. Karaa hemostatic control itiin jechuudha. Karaa hemostasis jennu kanaan jechuudha. Lubbu qabeeyyiin gaafa fakkeenyaaf gaa higher organism yoo horuu taate hoosiftootaa fi shimbirroota hemostatic jechuudha. Hemostasis karaa hemostasisiitiin kan core body temperature internal body temperature kan constant yookaan dhaabbataa qaban jechuudha. Gosa organismoota hemostasis jechuun gosa garee organismoota kan temperature qaama isaanii dhaabbataa ta'e jechuudha. Temperature qaama isaanii constant yookaan immoo dhaabbataa kan ta'e jechuudha. Yeroo qorraasaa ta'u yeroo qorraasaa ta'u yeroo qabbana oowwaa temperature qaama organismii kana constant jechuudha. Maaliif temperature naannootiin hin hoogganamu jechuudha. Temperature keessoo qaama keenyaa fakkeenyaaf ilma namaa akka fudhannu taate degree temperature gartee nama fayyaa qabu jechuudha. Temperature nama fayyaa qabu maal seete degree centigrade 37 jechuudha. Degree centigrade 37 jechuudha. So 37 tana gaa 37 tana kanaagaa yoo kute 37 kanaagaa yoo kutaate rakkoo jechuudha. Yoo kanaagaa giddabres rakkoodha jechuudha. Degree centigrade 37 kanaagaa yoo kute kanaa ol yoo kute qaamni keenya maal qaba? Makaanizimii ittiin gaddeebsu qaba jechuudha. Yoo kanaa gaddabree qaama keenya akkasumattis makaanizimii qaba jechuudha. Makaanizimii degree centigrade 37 kana ittiin eeggatu qaba jechuudha. Adeemsi qaamni keenya degree centigrade 37 kana yeroo qorraasaa ta'u yeroo oowwaa ittiin eeggatu hemostatic control kan immoo mechanism of hemostasis jennaan. Mechanism of hemostasis karaa adeemsa hemostasisiitiin jechuudha. Mekaanizimoota qaamni keenya fayyadamu kan degree centigrade 37 kana keep nu godhu jechuudha. Eeguudhaaf nu adeemsi mekaanizimii itti fayyadamu kun hemostatic control jechuudha. So namni fakkeenya kana haa godhannu malee organismoonni hoosiftootaa fi shimbirroonni kamiyyuu degree centigrade mataa ifii dandee qabu jechuudha. Kan namaa 37 yoo ta'u kan bineensi biraa 40 ta'uu danda'a 60 ta'uu danda'a garuu 60 yookaan 40 sun eegamu yeroo qorraasaa ta'u yeroo gabbanaa eegamuu danda'u inni eegamaa jechuudha. Adeemsaniin hemostatic control kana karaa hemostatic controltiin jechuudha. Lubbu qabeeyyiin irra caalaan isaanii kan temperature keessoo qaama isaanii ittiin constant yookaan dhaabbataa qabu kan qabaatan jechuudha. So hemostasis is the regulations of an organism's internal internal condition to maintain stability. Look. Asirratti gaa internal core body temperature qabaachuun isaanii maal godha stability yookaan immoo rakkoo tokko malee akka caasaan qaama seelii qaama isaanii hojii isaa itti fuuqa taasisuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf for example your body temperature remains stable despite changes in outside temperature. Fakkeenyaaf temperature qaama keetii temperature qaama keenyaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbataadhaa jee despite change in outside temperature. Fakkeenyaaf jijjiirama yookaan immoo alatti ala jechuudha. Jijjiirama qaama keenyaan alatti jechuudha. Naannoo keessa jiraannu sun qabbanootti oolte irraan kaayyannu jechuudha qaamni keenya. Maaliif stability ta'a jechuudha. Degree centigrade 37 keep godhatee ta'a jechuudha yeroo hunda. Degree centigrade 37 keep godhee waan ta'uuf qaalli qaamni gartee bakka naannoo keessa jiraannu baddaa feetu haa taatu feetu gammoojjii haa taatu feetu qabbanootti feetu qorratee irraan kaayyannu jechuudha qaamni keenya.
makaanizimii digirii sentigireedii 37 ittiin eeguu qaba jechuudha. Haala kanaan jiraanna jechuudha. Nuu fi lubbu qabeeyyiin nu fakkaatu jechuudha. Hoosiftootaati fi bardiiwwan yookaan immoo shimbirroonni jechuudha. Okay. The other option, all living things possess adaptation that evolve over time. Look, tokko lubbu qabeeyyiidha adaptationii yookaan immoo madaqu temperature naannootiin wal baruu jechuudha. Gabaabumatti temperature naannootiin yookaan immoo haala qilleensa naannoo san keessa jiraatutiin wal baruu adaptation adapt godhee naannoo san balaa garaagaraa naannoo san keessatti argamtu irraa baraaramee haala qilleensa naannoo saniitti wal baree yeroo gartee dhalootatti evolve ta'u lubbu qabeeyyiin sun adapt godhee yookaan immoo naannoo sanii wal baree jamaa jechuudha. So dandeettiin tooftaan wal bariinsa naannoo keessa jiraatu wal baree orgaanizimiin rakkoo takka malee dhalootatti ittiin evolve ta'u yookaan immoo ittiin daddabru kun amaloota lubbu qabeeyyiin qoftiin qabdu kan lubbu dhabeeyyiin hin qabne jechuudha. So tooftaaleen madaqiinsaa maayikirooorgaanizimii akka bakteeriyaa ta'uu danda'a. Fedhummoo namootaa fi yookaan bineensa garaagaraa gurguddaa ta'uu danda'a. Naannoo san dirqama baranii adapt godhanii rakkoo naannoo san keessa jirtu baranii qaama isaanii barsiisanii rakkoo naannoo sanii dandamatanii keessa jiraatanii nagaa wal horuu jechuudha. So kun amaloota lubbu qabeeyyiin hundi kamiyyuu gaggeessitu kan irra walii galtu hundi isaanii waliin qooddatu ta'uu isaati jechuudha. So amaloota tokkoon amaloota wajjin kun amaloota lubbu qabeeyyii irraa adda baasuudhaan beekamu jechuudha. So kanaafuu arraafnuuf yeroo biraa poorshinii biraatiin aga walitti deemnutti nagaan naa jiraadhaa galatooma.